Maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa jedhu hordofaatii kan jirtan egaati utubaa qophii yeroo kiristaanotaa jedhu kana keessatti qophiilee gurguddoo manni kiristaanaaf biyyattiin kan barbaaddu sirna gaa'elaatti wal qabsiisee sirna lubummaatti wal qabsiisee sirna tajaajilaa fi sirna monoksummaa ijaaramni biyya tokko kan akka ta'e utubaa yeroo kiristaanotaa jedhu kana keessatti qophiilee kana kaasnaa har'ammoo dhimmoota kana keessa hangafa kan ta'e sirni gaa'elaa maalinni kan jedhu xiyyeeffannee keessummaa istiidiyootti qabna. Keessummaan keenya Malaaka Tsahaay Maggaabii Haddis luba diba kulluu muluu jedhamu itti gaafatamaa kan bulchaa mana kiristaanaa Dabra Siinaa Maariyaamii Koosoo Barriiti akkasumas immoo sirna qiddaaseedhaan mana kiristaanaa Dabra Miraati Qulqulleettii Sillaasiratti qiddaasee afaan Oromootiin keessattuu ni barsiisuus ni tajaajiluus isaan wajjin turtii taasisna. Turtiin keenyarraa gaa'elli maalinni ijaaramni gaa'elaa maal fakkaata akkamitti jalqabe kan jedhuu fi qabxiiwwan gurguddaa keessatti kaasnudha. Isinis hamma dhumaatti wajjin turtanii ergaa guddaa fi iccitii gaarii ta'e kan keessatti akka hubattan abdii guddaa qabna. Gara qophichaatti dabarra hanga dhuma qophii keenyatti wajjin taatu Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Turtiin keessan miidiyaa Sootiriyaa wajjin haa ta'u. Abbaa keenya Malaaka Tsahaay Maggaabii Haddis luba diba kulluu baga nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftan sinin jenna. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Baga nagaan nu eegdanii Waaqayyoon baga yeroo kanaan waliin nu gahe. Ameen guddaa sin galateeffanna. Egaati qophiin keenya miidiyaan Sootiriyaa waa'ee yeroo kiristaanotaa ilaalchisuudhaan qophiiwwan gurguddaa ta'e ijaarsa mana kiristaanaa keessatti hundee kan ta'e kan kaastu sirna gaa'elaa, sirna lubummaa, sirna monoksummaa fi sirna tajaajilummaadha kan isheen kaastu qophii yeroo kiristaanummaa utubaa jedhu jalatti jechuudha. Isin wajjin immoo kan turru hangafa kan ta'ee fi seensa waan hundumaa kan ta'e immoo sirna gaa'elaatiin kan kaasnudha. Egaa sirni gaa'elaa hundumaafuu sirna monoksummaatiifis taanaan tajaajilaafis taanaan lubummaadhaafis taanaan gaa'elaan kan hundumtuu margee biqilee gara kanaatti kan deemnu. Kanaaf tokko jennee kan jalqabnu sirna gaa'elaa kanaatiin kaasna. Yaada marii keenyaaf seensa akka nu ta'u jalqaba irratti hiika isaatirraa ka'uun immoo wanti hundumtuu burqaarraa yookaan maddarraa yoo ka'e bareeda jedhamiti Oromoon. Kanaaf hiikarraa kaanome Maggaabii Haddis gaa'elli maalinni yoom jalqabe eessatti kan jedhu kanarraatti jalqabdee gara yaadota taanutti immoo deemaa dhufna. Kanaatiin haa jalqabnu. Malaaka Tsahaay maal nuun jettu? Tole galatooma. Egaa gaa'ela jechuun icciitii guddaadha. Manni kiristaanaa kan ittiin dhaabbamte yookaan immoo kan ittiin dhaabbatte utubaa guddaadha jechuun dandeenya. Utubaa guddaa qulqullichi Phaawulosis waa'ee kanaa Efesoon irratti kaasa. Efesoon boqonnaa 5:32 irratti abiyyi utuze nagar icciitiin kun guddaadha jedhaan. Maaliif mana kiristaanaatiif utubaa waan ta'eef Waaqayyoon waaqa seerati, waaqa sirnaati. Gaafa nama uumu sirna wajjiniin keessa jiraachuu kan inni danda'u. Kan inni keessa socho'ee raawwatee guddina hafuurawaatiin keessatti guddatee raawwatee keessa jiraachuu danda'u. Maaliif jiruun nama lafa kanarratti qofa kan xumuramu waan hin taaneef isa fuulduratti immoo jiruun isaa akka itti fufuu danda'uutiif kan raawwatan utubaawwan mana kiristaanaa kan ta'an kenneefii jira jechuudha. Akka qulqullichi Solomoon dubbatu sana xababa natsat maahidara waaqa matlaatti sabaattaa himaada akka jedhu san ogummaan mana ijaartee raawwattee utubaa torbaanis immoo hin dhaabde jedhee raawwatee akkasitti dubbata. Egaa Waaqayyoon kun waaqa sirnaa kan ta'e gooftaan keenya dursee raawwate sirniiwwan kun amantii kana keessatti akka isaan jiraataniif ilma namaa akka guddisaniif ilma namaa gara hojii hafuurawaatitti akka olisan kakaasaniitii fi sirnoota kana uumeera. Icciitiiwwan kana uumeera. Icciitii isa kana keessa immoo icciitiin inni guddaan isa kanaadha jechuudha. Guddaa jedhee qulqullichi Phaawulos dubbateera. Guddaa ta'uun isaatis maaliif yoo jenne sirna kana keessatti Waaqayyootu ogummaa isaatiin nama lama tokkotti taasisa. Nama lama tokkotti taasisa jechuudha. Jireenya lama ture tokkotti taasisee jireenya san keessatti immoo barakatawwan adda addaa
sugaawwan adda addaa akka isaan argatan isaan taasisaa jechuudha. Kanaatiif qulqullichi Maatewoosis jecha gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa barreessu isaan ammaan booda tokko malee lamaa miti jedha. Maatewoos boqonnaa 19 lakkoofsa ja'a jalqabnee gaafa ilaallu isaan ammaan booda tokko malee lamaa miti. Kanaatiif immoo Waaqayyoon tokko isaan taasiseera. Kan Waaqayyoon tokko isaan taasise, kan Waaqayyoon walitti qabsiise namni adda hin baasu. እግዚአብሔር አስተጻመረ ሰብእ ይፍለጥ namni adda hin baasu. Kanaatiif ogummaa Waaqayyootiin tokko kan itti ta'an, barakata kan itti argatan, suga kan itti argatan akkuma jireenya monoksummaa, akkuma jireenya kopheessummaa yookaan bihtuunnaa isa jennuun san gatii guddaa Waaqayyoo irraa kan argamsiisudha jechuudha. Jireenya haala Waaqayyoon ittiin ajaje saniitiin yoo keessa jiraatan yoo itti fayyadamanii jireenyi kun jireenya addaa ta'ee raawwatee Waaqayyo kan gammachiisu, nama kan gammachiisu, mana kiristaanaatiif bu'aa kan buusu, biyyaaf bu'aa kan buusu jireenya fi icciitii guddaa waan ta'eef egaa akka kanaatitti ilaaluu dandeenya. Kanaaf maquma isaatirraa iskaanee gaafa ilaallu takliil jennaani. Takliil jechuun immoo kabaja jechuudha. Kabajni suni gara samiititti lubbuuwwan gaafa adeeman hojii hojjetanii kabaja argatu. Akliilii yookaan gonfoo jennee waamnu sana argatu jechuudha. Lafa kanarrattis immoo qarreen takka qeerroo tokko wajjiniin gaafa isaan tokko ta'an qulqullummaadhaan jiraatanii Waaqayyoo kabajuudhaan abboommii isaatiin jiraachuudhaan akkuma fe'an ta'aniiti miti. Abboommii isaa eeganii raawwatanii qulqullummaadhaan jiraatanii gaafa walitti dhufanii manni kiristaanaa isaaniif kabaja isaaniif taasisti jechuudha. Kabaja mataa isaaniitti irratti akliilii gootii fi uffata addaatti uwwisti. Kana qofaa miti kadhannaan raawwatamu. Kana hundumarra immoo kan caalu zabalaa sigaa wasatee damee boo yoo zalaalam jireenya bara baraa inni argatu isa foon koo nyaate isa dhiiga koo dhuge jedhu saniitiin gooftaan keenya Waaqayyoon Yesuus Kiristoos gidduu isaaniitti argamuudhaan icciitii foon isaatiin dhiiga isaatiin tokko isaan itti taasisuudha jechuudha. Jarri kun lamaan kan itti tokko ta'anidha. Egaa yeroon itti jalqabuma ilmi namaa uumame irraa jalqabeeti kan uumame yookaan kan hojjetame jechuudha. Waaqayyoon gaafa hojjetu maal jedhe? Addaam abbaa keenya erga lafarraa isa uume hafuura jireenyattis erga isatti baafateetiin booda namni qofataa ta'uudhaaf hin ta'uu fedhe. Gaarii hin ta'u. Kanaatiif kan isa gargaartu haa uumnuufi jedhe. Waaqayyoon heeyyama isaatiin isarratti riiba walakkeessa ta'e isarratti taasisee jedha. Riiba walakkaa keessatti ilaalan yookaan samaman jedhameetu akka dubbatamu san jechuudha. Baay'ees odoo hin rafin, baay'ees immoo odoo riiba san keessaan ka'in cinaacha isaatirraa dubartii san uumeefii jira. Gaafa san ishiin jiruu kooti gaafa jedhu Addaam yookaan immoo anaaf foon koorraa foon isheetu ka'e akkasumas lafee koorraa lafee isheetu ka'e ishiin kanuma kooti ishiin anuma gaafa jedhu dubartii jedheeni waamee jedha. Dubartii inni jedhu sun inni jedhu sun lafee kootirraa lafee akkasumas dhiiga kootirraa dhiiga kan jedhu saniitiin kan beekamudha. Yeroo sanitti jalqabame yeroo sanirraa jalqabee ka Waaqayyoon bizuhu watabaazuu wamilwaa lamidr baay'adha lafa kanas guutaa warra addunyaa kanarratti isiniif uumaman bineensotaa fi bineeldota biqiloota fi isa addunyaarra jiru hunduma isaatu bitaa inni isiniif haa ta'u nyaata isiniif haa ta'an jedhee raawwate. Waaqayyoon ilmi namaa karaa kanaatiin akka baay'atu baay'achuu qofaa miti sugas akkatti argatuuf barakata akkattiin argatuu fi hojii hafuurawaa waan ta'eef icciitii hafuurawaa guddaa waan ta'eef Waaqayyoon karaa kanaatiin yeroo kanarraa jalqabee eebbisee kan kennedha. Walumaa galatti icciitii guddaadha kun jenna. Icciitichi qulqullichi Phaawulos Kiristoositii fi mana kiristaanaatiin akkasitti wal fakkeessitoo kan keessatti kaasudha. Jaalala Kiristoos mana kiristaanaatiif qabu yookaan amantootaaf warra isatti amananiif warra bishaan cinaacha isaatiin dhangala'een isaan dhiqee qulqulleessetiin akkasumas immoo dhiiga isaa dhangala'eetiin kan isaan fayyiseetiin kan fakkaafamudha jechuudha. Achi keessatti fakkeessine haala saniitiin kan itti hubachuu dandeenyu icciitii guddaadha jechuu dandeenya. Guddaa galatooma Malaaka Tsahaayee luba Magaabee Haddiis luba Diiba Kullu. Egaati amma qabxii guddaadha kan isin kaastanii jalqaba irratti icciitii guddaadha kan jedhuun kaastanii sirna gaa'elaa keessatti jalqaba irratti akka Solomoon ogeessicha kaastanii ogummaan mana torba ijaarratteetti gaafa jennu icciitii waaqummaa keessatti mana ijaartee utubaawwan torbaa dhaabdeetti. Icciitii Sillaasee keessatti amma icciitii guddaan utubaa shananii keessatti icciitii Sillaasee hangafadha. Hundumaa achi keessaa waraabniitii dhufna.
Kan mana kiristaanaaf kan uumaa gaafa kaasnu immoo iccitiiwwan torban mana kiristaanaa kan amma Salomoon kaase kana jechuudha. Torban mana kiristaanaa keessaa iccitiin gaa'elaa yookaan immoo iccitiin takliilaa angafa akka ta'e muummee akka ta'e iccitii takliilaa keessa yookaan gaa'elaa keessatti hundumtuu waraabama iccitii lubummaas haa ta'u iccitiin hundumtuu sirni gaabbisaa haa ta'u qandiilaas haa ta'u maalis haa ta'u dhaloota sana keessaati gadaamessa gaa'elaa keessaatiidha kan isaan dhalatan hundumti isaanii. Kanaaf iccitii guddaadha. Jalqabni isaas immoo akkuma kaastan gannata keessatti jettaniittu gannata keessatti ta'uunsaa mataansaa iccitii guddaa waan ta'eefidha. Egaa amma egaa kana kaastaniiti gara kanaatti gaafa dhufnu kun amma kakuu duraa keessatti kaasna amma sirnas biyya samii kaastee hamma dhaloota Kiristoosti kan jedhu sirna ooriitii fi sirna laphee keessatti kan deddeebi'anii sirna samii keessa kan jalqabni sana fidnee dhufna. Dhumarratti waa'ee mana kiristaanaaf Kiristoos kan jedhu kaastanii turtan gara kakuu haaraatti nu fidachuudha kun immoo. Jalqaba irratti hamma kana egar guddaa ta'e iccitiinsa hamma kana ulfaataa eegateeti akkuma isin tuquudhaaf yaaltanii Efesoon gubbaa irratti qulqulluun Phaawulos sirna kakuu haaraa keessatti fidee mana kiristaanaa fi Kiristoos abbaa manaaf haadha manaatiin wal fakkeessa iccitiin kun guddaadha jedheera. Isa achi keessaa ooriitii keessatti waraabamee dhufe isa gannata keessatti jalqabame sana fidee dhufee immoo dhaloota Kiristoos keessatti immoo fidee dhufee mana kiristaanaaf Kiristoos abbaa manaaf haadha manaa akkasitti ilaala gaafa jedhu ergaan kun maal dabarsuu barbaadeeti ciminni iccitii kanaa hammam guddaa yoo ta'uudha maal kaasuu barbaadeeti Malaaka Tsaayyaa irratti maal jedhu. Galatooma egaa Waaqayyoon ilma namaatiif iccitii kana duraan dursee raawwatee kenneera jenneerra. Inni suni abboonni keenya iddootti uumamanitti Addaami kan uumame isheerraa immoo Hewaaniin argamte iddoo sanitti raawwateera iddoo sanitti ilma namaatiif kennameera. Horiitii keessattis immoo gaafa ilaallu barnoota raajotaa keessatti raajii isaan dubbatan keessatti kan akka Hisqeel faan gaafa ilaallu gaafa dubbatan Waaqayyoodhaa fi hariiroon Waaqayyoodhaa fi Israa'eloota gidduu jiru kan akka abbaa manaatii fi haadha manaa ta'ee raawwateetu itti dubbatamutu jira jechuudha. Akkasitti maal jedha Waaqayyoon Israa'eliitiin akka haadha manaatti ilaalee raawwatee yookaan immoo akka jaalallee tokkotti ishee ilaalee raawwatee duraan dursee akka jaalateetoo ture akka filateetoo ture isheedhaaf wanti inni raawwanne akka hin jirre saniin hin dubbataa jechuudha Waaqayyoon. Sanaan booda garuu ana dhiistee abbaa manummaa koo dhiistee raawwattee gara abbaa manoota ishee an biraa barbaadutti kan alaa barbaadutti adeemte. Kanaatiif dheekkamsa guddaadhaan sitti dhufaa jedhaan. Hisqeel boqonnaa 16 irratti gaafa ilaallu gooftaan keenya Waaqayyoon karaa kanaatiin itti dubbataa jechuudha. Inni suni abbaan manaa haadha manaatiif kan dubbatu osoo hin taane Waaqayyoon Israa'elootaaf kan dubbatudha. Akka sanaatitti fakkeesse jechuudha. Maaliif hariiroon sun kan filatame waan ta'eef as keessatti wanti inni ilaallu icciitiin kun icciitii adda bahe waan ta'eef icciitii ilmi namaa hundumtuu kan beeku hundumtuu immoo itti fayyadamee mootummaa Waaqayyoo kan dhaaluu danda'uu fi lafa kanarrattis immoo jaalala abbaa manaatii fi jaalala haadha manaa kan hin caalle waan jiruutiif namni abbaa isaa hin dhiisaa miti abbaa isaa hin dhiisaa haadha isaatis hin dhiisaa haadha manaa isaa wajjin tokko ta'a yookaan haati manaatis abbaa manaa ishee wajjin tokko taateedhe gooftaan keenya Waaqayyoon Yesuus Kiristoos wangeela isaa irratti dubbateera. Kanaatiif inni kun olaanaa ta'uu isaa gaafa ibsu raajota keessatti iddoo baay'eetti argachuu hin dandeenya. Waaqayyoon karaa kanaatiin itti dubbataa jechuudha. Israa'elitti ana gatteerta, ana dhiisteerta, dhiirota biraa fedhakee adeemteerta, gara Gibxiitti adeemte, gara Baabiloonitti adeemteerta jedheeni maal jechuudha sun egaa waaqummaa koo dhiistee too ana kan si uume dhiistee, ana kan si faana ture dhiistee siif gatii guddaa kan kaffale akkasumas immoo kan kaffalu dhiiga isaatiin kan nu fayyise foon isaatiin kan nu fayyise isa ta'uu isaatii kan ibsu jechuudha. Kanaatiif ana dhiistee raawwattee gara waaqota biraa deemteedha. Waaqa tolfama isa waaqa hin taane waaqa kan hin taane waaqeffachuutti adeemaniiru jechuudha. Lafa onaa keessatti yaadanna Israa'eloonni Waaqayyoon kan waggaa 40 mannaa isaan nyaachise kan lafa kattaatirra lafa dhakaatirra bishaan burqisiisee isaan obaasee dhiisanii raawwatanii gaafa Museen gara Waaqayyootitti gaara Siinaatti ol ba'u Aaroon gabar lana maaliktallaa hawwuru qidmeena yaa Aaroon fuuldura keenya kan deeman harka keenya kan isaan tuttuqnu waaqan hojjedhu Museen gara inni itti adeeme hin beeknu yookaan gara lafa Gibxiitti deebi'u barbaadeet achumatti galaanni Eertiraa isa fudhatee hafeera ta'a. Yookaan immoo gaara Siinaatti olambaa gaafa inni jedhu abiddiin achirratti arge sun isa gubdee isaan bisteerti ta'uu danda'ati waaqa biraan hojjedhu jedhanii ni jedha. Kanaaf Waaqayyoon
ana dhiistee kan biraa barbaadde feeteertaa jedha. Egaa inni kun sagaagalummaan kun akka waaqarkee waaqessuudhaaf ta'u hin beeknaa jechuudha. As kitaaba qulqulluu keessatti sagaagalummaadhaan fakkeessee raawwatee waaqarkeetti adeemtaniirtu narraa fuula keessan garagalfattaniirtu anis immoo sirraa hin garagalaa jedhan. Anis sirraa hin garagala gaafa ani sirraa garagale rakkina gidiraa akka adda addaatu sirra gaha. Ati qullaa kee taata qullaa keetittiin akka ati qullaa kee taatuun akka warri alagaa sitti kolfanan si taasisa jedhee raawwate Waaqayyoon karaa kanaatiin Israa'eelotatti hin dubbata. Kanaatiif horiitii keessatti haala kanaatiin raajota irratti akkanatti arguu dandeenya. Gara wangeelatitti immoo gaafa dhufnu asumatti gaafa achi geenyu abbaa manaa fi Waaqayyoon nama uume jedhee sirna boqonnaa 2 gubbaarratti boqonnaa 1:26 gadeeme booda boqonnaa 2 irra gaafa ga'u immoo Addaam eega uume eega jedheet dhiiraaf durba taasise jedha achumatti immoo dhiiraaf durba taasise tokko nama uume dhiiraaf durba wal keessa akka jiraatani asirratti Yohaannis afaan warqeen maal jedha Waaqayyo Addaam biyyee uume Hewaan garuu cinaacha isheerratti uume. Maaliif Waaqayyo biyyee dhabee maaliif Hewaanin biyyee irraa uumuu dide maaf dhoqqeetu dhabame moo maaliif gaafa jedhu qaama isaati waan taateef iccitiin reefu tokkodha jennee gaafa kaasnu Israa'elii fi Waaqayyo tokkummaa abbaa manaa fi haadha manaa keessaati jaalalli sun akkamitti bakka tokko akka burqe hafuura jireenya sitti baafate jedhamti kanaaf jiraataa ta'e. Jiraattummaan Israa'elootaa sun Addaam irraa gaafa dhufee gaafa kaasnu tokko lubbuun sun gaafa jedhu iccitii kana cimsee horiitii keessaa fidaa akka dhufe namni qabachuu dhiisuu isaati malee kan jedhu sana finnee gaafa dhufnu horiitii keessatti tokkummaan kun tokkummaa adda ta'ee fi reefu kaastaniitu abbaa haadhaaf abbaa dhiisan. Maal jechuudha asirraa dhaabbatu xiqqooshiti abbaa fi haadhan dhiisu jechuun mataan isaa qaama tokko ta'u yeroo jennu ishee gubbaarratti iccitiin gaa'elaa horiitii keessatti maal akka fakkaatu achumayyuu gaafa kaasnee dhufnu. Egaa namni abbaa isaa hin dhiisa haadha isaatis hin dhiisa jedha haadha manaa tokko ta'a. Egaa inni suni icciitii Waaqayyoon hojjete kan addaa waan ta'eef hin beekna namni gaafa gara gahiisa kanaatitti adeemee raawwate gara icciitii qulqulluu kanaatitti gaafa seenu abbaa manaa isaa wajjiniin haadha manaa isaa wajjiniin kan hojjetu inni abbaan manaa haadha manaa isaa wajjin hojjetu haati manaa immoo abbaa manaa isaa wajjin abbaa manaa ishee wajjin hojjettu abbaa fi haadha isaanii wajjin hojjechuu hin danda'anii jechuudha. Walumaa galatti abbootinis wanta jedhantu jira mitire darbii darboodhaan kan nutti dhufe dhiirri tokko qullaa isaa gaafa ta'u haadha manaa isaa yeella'u. Haadha isaa fuuldura abbaa isaa fuuldura garuu qullaa isaa dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif qaama isaa waan taateef jechuudha. Qaama isaa waan taateef isheenis qaama isaa isarraa kan argamte waan taateef isa yeella'uu hin dandeessu. Abbaa isaanii fuulduratti haadha isaanii fuulduratti kan hin hojjenne abbaa manaa ishee fuulduratti haadha manaa ishee fuulduratti hojjechuu dandeessi jechuudha. Kana irratti immoo abbaa isaa ni dhiisa haadha isaa dhiisee raawwatee haadha manaa isaatiin tokko ta'a jechuuni. Egaa icciitiin kun olaanaa ta'uusaa haadharra kan caalu abbaa isaatirra kan caalu ta'uusaati. Garuu jaalala haadhaaf abbaa kan caalu hin jiru daa'imaaf. Jaalalli haadhaaf Kiristoos maal jedha amma wangeela isaa qulqullicha Maatewos keessatti zayyahadaga abbaahu wa immoo wayitalawanni inni abbaa isaan dhiisne inni haadha isaan dhiisne kan na duukaa hin buune jedhaa mitire jaalala Kiristoositiin tokko ta'uusaa ibsaa jechuudha. Amma haadha isaa dhiisee raawwatee haadha manaa kan jaalatu abbaa dhiisee gara haadha manaa isaatitti kan maxxanu suni kana keessatti argame waan ta'eef jaalala Kiristoos keessatti inni jaalalli Kiristoos abbaa isaa dhiisee haadha isaa dhiisee kan nan hordofne kan jedhu san keessatti argame waan ta'eef icciitiin kun kanaatiif abbaa isaa akka dhiisu haadha isaa akka dhiisu taasisaa jechuudha. Caalmaa abbaa fi haadha keessa jiru sanan caala gaa'illi caala Kiristoos irraa argame waan ta'eef achirraati madde akka jettan kanaafin caala jennee fudhanneet innu abbaa manaa ta'a dargaggeessu nu abbaa ta'a deebi'ee abbaa ta'a innis dubartiin sunis immoo deebitee haadha taati. Kanaaf amma jireenya abbaa fi haadha keessa ture sana fudhatanii caalmaa sanan ofii isaaniitii gara ta'utti mana kiristaanaatti dargaggeessi tokko yeroo galu abbaa gara abbaa manaa ta'utti isheen gara haadha manaa ta'utti abbaa dhiisee gara abbaa ta'utti dhufa jechuudha. Haadha ishee dhiistee gara haadha ta'utti dhufti. Icciitiin sun immoo Kiristoositti irraa waan dhufeefi isaan dhiisisaa jechuudha. Jaalala Kiristoos akkuma caalchisuu qabnu sana jaalala Kiristoositii fi mana kiristaanaa yookaan immoo jaalala Kiristoositii fi amantootatii kaffoo wal fakkaatu kana icciitii kana keessatti seenuu jechuudha. Gaafa san abbaa jibban jechuu miti haadha jibban jechuu miti san osoo hin taane
jaalala haadha manummaatii fi jaalala abbaa manummaatiin isa Kiristoos immoo nuuf kenne saniitiin icciitii adda ta'e kanaatiin tokko ta'uu jechuudha. Dhuguma. Guddaa galatooma Malaaka Tsahaay. Isaaq haadha isaa Saaraa baay'ee jaalata tureeyyu haati isaa jalaa duuteedha. Erga duutee booda Ribqaa haadha manaa taatee gaafidee argu du'a haadha manaa isaatirraa dandamate jedhee Du'a haadha isaatirraa. isheen dandamachiiste haadha isaatti bakka haadha isaa buutee bakka haadha koo kan buutu jedhee jaalalli abbaa manaa fi haadha manaa keessa jiru hammam cimaa akka ta'e abbaa fi haadharraa kana maddana baastu kana waliin jiru. Mee gara Efesoonitti haa dhufnaa. Keessatti qulqulluun Phaawulos kan dubbate Efesoon boqonnaa 22 kaasnee hanga 32tti gaafa dhaqnu sirna abbaa manaa fi haadha manummaa jaalalachi keessa jiru Kiristoosiif mana kiristaanaa jedhee kaaseet akkamitti abbaan manaa kan jedhu kaasaa meexitii sana sinii waan achi keessa jiru ergaanii dabarsuu barbaade Efesoon boqonnaa 22 maal ibsa iccitiin haadha manaa fi abbummaa Kiristoosiif mana kiristaanaa hidhanni kun akkamitti kan jedhu mee gadi buusnee dhimma guddaa qabatee waan jiruuf achi keessatti kana kaasnu. Haa ta'u egaa wanti guddaan as keessatti Efesoon qulqullichi Phaawulos kan keessatti dubbatu maalinni icciitiin isaa baay'ee guddaadha. Hunduma isaatu odoo ilaalle icciitii isaatti bahuu hin dandeenyu. Garuu maal jedha namni foon isaa jibbuu danda'u hin jiru jedha. Namni of jibbuu danda'u hin jiru jedha walumaa galatti. Kanaatiif abbaan manaa haadha manaa isaa haa jaalatu. Namni of jibbuu danda'u waan hin jirreef. Kan ammoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan tokko jedhee dubbateera achirratti. Wangeela isaatti isaan tokko addan ba'ani. Kanaatiif of jibbuu kan danda'u nafa isaa jibbuu kan danda'u hin jiru waan ta'eef haala saniitiin walaa jaalatanii jedha. Egaa kun immoo jaalala Kiristoos inni nuuf qabuutiin kan ibsamedha jechuudha. Kan fakkeeffamedha. Kiristoos jaalala akkamii nuuf qabe? Nuti diina isaa osoo taanee jirru, nuti cubbuu hojjennee osoo jirru, nuti waaqummaa isaa fedhaatii osoo jirru, inni immoo akka diinatitti osoo nun ilaalin nu jaalate. Kanaaf qulqullichi Phaawulosis maal jedha? ወንዘ ጸሩንህነ ለእግዚአብሔር ተሳለነ በሞተ ወልዱ nuti waaqayyoodhaaf diinota taanee osoo jirru diinni kana caalu hin jiru waaqummaa isaaf feene waan ta'eef waaqummaa isaaf barbaanne abbootonni keenya waaqni waaqummaa isaatitti አምላክ በአምላክነቱ ንጉስ በንግስናው ባህል ደግሞ በሚስቱ ቀናይ ናቸው ቀናተኞች ናቸው akkasitti naaftoota waaqni waaqummaa isaatiin ni naafa mootiinis karaa mootummaa isaatiin gaafatti dhufanii ni naafa abbaan manaa karaa haadha manaa isaatiin haati manaatis abbaa manaa ishee irratti ni naafu jedha inaaftoota kan barbaadan dhabuun barbaadan egaa amma waaqummaa isaatiin gaafatti dhufnu inni dhiifama nu taasise nu jaalate jechuudha gaafa nu jaalatu immoo rakkinaan nu jaalate bal'ina keessatti miti kan nu jaalate dhiiga dhangalaasuudhaan nu jaalate nuuf du'uudhaan nu jaalate foon isaa muruudhaan nu jaalate nuuf garafamuudhaan rakkoo fi gidiraa qaraanii irratti argisan fuula keenya keessa fuula keenya dura jira jechuudha akka qulqullichi Phaawulos jedhu san fuula keessan duratti Kiristoos fannifamee mul'ata jedha waan ta'eef egaa haala saniitiin inni mataa keenya kan ta'u nu jaalate qulqullichi Phaawulos Kiristoos mataa keenya jedha uuturis nena abaal inni mataa keenya nuti immoo qaama isaati jedha kanaatiif jaalala san keessatti jaalala akkasii sanaatiin abbaan manaatii fi egaa Kiristoos amantoota haala saniitiin jaalateera waan ta'eef abbaan manaatis immoo haadha manaa haala saniitiin haa jaalatu mataa isaa dabarsee haa kennuufi jechuudha jaalalli irraa addunyaarra jiru egaa baay'een isaa rakkina kan qabudha hin beekna tokko tokko qabeenya kan wal jaalatu jira duuba magabe jaalalli maalan jedhu keessi akaasnu jaalalli hiikumti jaalalaama achi keessatti jaalala Kiristoos mana kiristaanaa jaallati jennee gaafa kaasnu gara abbaa manaatti maddee dhufa dhangala'aa waan ta'eef maal inni jaalalli Kiristoos jaalalumti hiikni isaa maal inni achi keessatti dhugummaan jaalalaa hiikni jaalalaa dhugaan sun maalidha kan jedhu mee kaasnetti qoshee babal'isu namni rakkoo maqaa jaalalaa jedhu beekna gocha isaa dhabne jecha isaa namni hundumtuu beeka hundumtuu jaalala inaasaa hundumtuu naasaa mee manni kiristaanaa kan jettuu fi Kiristoos kan nutti agarsiise jaalalli sun hamma eessatti akkamitti maddisaa ka'umsisaa wareegamna keessatti kafalamu kan akkamitti Kiristoos irraa maal argine jaalala san kan jedhu kaasneet gara sanatti dhufnu hiika isaa dhabne waan ta'eef yeroo baay'ee dogoggorri guddaan kan uumames hiika jaalalaa sana baruu dadhabuu keenyatti waan ta'eef. Egaa gaariidha jaalalli amma akka ilaallutti akkan duratti kaasatii ture sana addunyaarra akka jiru kanaa miti jechuudha addunyaarratti gaafa jiru
namni waa duubatti ilaaleeti kan nama jaalatu. Waa qabaachuu yookaan qabeenya qabaachuu bifa ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a, ogummaa ta'uu danda'a, fira ta'uu danda'a, gosa baay'ee qaba nama abaluun jedhamee jechuudha. Akkasitti ta'uu danda'a. Jaalalli Kiristoos garuu akkamiiti kan inni nutti argisiise gaafa jennu duwwaa keessatti nu jaalateen. Qulqullichi Yohaannis gaafa jecha isaa galmeessee too nu teechisu እስመ ከመዘ አፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋሄደ መጣው ወሀበ ቤዛ ኩሉ ዋቀዮን አዱኛ ጋፋ ጃለቱ አከንመት ጃለተ ይጀ ዱጉመ ከሰት ጃለተ ቁልቁሉማን ቀብኑ ከራ ኢሳቲን አራርፈኑ አርሰን ከኛ ሱንስ ደጋሜቲ ሚቲ ከደናን ከኛ ደጋሜቲ ሚቲ ዋን ብራቲኑ ሶንታኒ ዋቀዮን አከንመት ጃለተ ይጀ ፋይዳ ሚቲ ከን ላለ ጀቹ ዋዱ በት ላለቲ ሚቲ ነሞን ኩን በሩፍታን ከስናታ አኒ ከንጀዱ ሚቲ ጀቹ ደን ዋዳቤቶም ገርጋር ሰፍ ከን ጃለተ ሚቲ namni gaafa nama jaalatu gargaarsaaf kan nama jaalatu jira fira laalee gosa laalee akka nama jedhan jechaati ture san jechuudha akkasitti kan nama jaalatu jira Kiristoos garuu duwwaa keessatti nu jaalate gaafa nu jaalatus immoo jaalalli hamaa waan ta'eef guddaa waan ta'eef isa guddaa kan ta'e samiirraa harkisee gara keenyatti fidee jechuudha hanga du'aatitti isa geechise hanga du'aatitti qulqullummaa osoo nuti hin qabaatin isa kan booji'uu danda'u yookaan immoo isatti bareeduu kan qabu waa tokko illee osoo nuti hin qabaatin jechuudha. Akkasitti kan inni jaalate. Amma inni wal jaaladha kan nuun jedhee raawwatee too nutti labsu qulqulluun Yohaannisis immoo jaalalli Waaqayyoodha jedhee too kan nutti himu. Matuma isaatiin jaalalli Waaqayyoodha jedhee too kan nutti himu nutis immoo kanarratti raawwachuu addunyaa kanarratti raawwachuu kan qabnu keessattuu abbaan manaatii fi haati mana faayidaadhaan ala wal jaalachuutu barbaachisaadha. Gulantaan jaalalaa maddisaayyuu otoo hin qabaatin jaallachuudha. Akkasumatti jaallachuudha. Of nama qaama jaalatan keessatti arguudha. Jaalalli mastaawutii yookaan immoo fuulleedha jedhu of qaama biraa keessatti arguudha. Kanaaf akka duwwaa sana kan kaasne amma asirratti amma gulantaa sana kan dogoggorreen barbaadama amma akka jettanii qabeenya laalanii bifa laalanii gosa laalanii fayyaa laalanii beekamtii laalanii kan jaalatan kun ulaagaa jaalalaa isa dogoggora ta'edha jechuudha walumaa galatti. Addunyaa kanarratti gooftaan maal jedha seetanas keessatti nama hundumaa tokko taasisanii ግብዝነት የሌለበት ፍቅር አንጀር ይራም ኡፍቱሉማ ካን እንቀብ አቺ keessatti homayyuu duubatti deebiin qabne inni suni nama cubbamaa dheedhaniitu addan baasan immoo qulqulluu dheedhanii ofitti neessan inni bifti isaa hin bareedan jedhanii ofitti neessan inni kun immoo hin bareedu jedhanii fokkisa jedhanii raawwatanii ofirraan fageessan qabeenya qaba jedhanii neessan qabeenya hin qabu jedhanii immoo hin fageessanii jechuudha jaalalli Kiristoosan akkasiiti. Hiikuma isaatu qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 kan kaa'e jaalalli maal akka ta'e hin inaafu kan jedhu sana keessatti hiikonni jaalalaa mataan isaanii maal akka qaban dabarsanii of laachuu kan hin inaafne kan of hin jaallanne kan dabarsiisaa kan biraatiif laatu jedhee gaafa kaasu mataasaa dabarsee kan biraatiif Kiristoosummaan achi keessatti akka mul'atu sana akka arginuuf jedhee tanan. Yeeyyeeni amma hiikan jaalalaa isa sani nuti garuu har'a rakkinni baay'eenis gidiraan baay'eenis nurra gahaatii kan jiru bultii waaqayyoo walitti qabe እግዚአብሔር አስተጻመረ ሰብ ይፍለጥ isa waaqayyoo walitti qabe isa waaqayyoo walitti manxanse namni addan baasin yookaan immoo rakkoon namatti dhufu jechuudha namni addan baasin gaafa jedhu nama qofa osoo hin taane seexanoonni namarra bulanii raawwatanii karaa isaan ittiin hojjetaniitiin qorumsa isaan fidaniitiin oduu isaan fidaniitiin walitti naqoo isaan fidaniitiin adda bahuun qabu kan jedhu haala kanaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos teechisa nuti garuu yeroo tokko tokko qabeenya laaluudhaan jaalachuun jira bifa laaluudhaan jaalachuun jira inni sun hundumtummoo hin darba beekumsa laaluudhaan ogummaa laaluudhaan dogoggora jechuudha walumaa galatti ammoo dogoggora hin darba kaa maaliif dogoggora ta'uu isaa kan ittiin hubannu hin darbeetu argita darbee raawwatee akkasitti argina waan ta'eef odoo kan waaqayyoon jaalatu ta'e hin dhaabbateetoo darba jaalalli akkanaa kun jaalalli immoo keessa isaatitti gidiraan qabne kun immoo darbeetoo argita jechuudha mootummaa waaqayyoo keessa geechisee namoota qulqulloota ta'an abboota keenya gaafa kaasnu lafa kanarratti isaan fayyadee lafa kanaafillee isaan fayyadanii namoota addunyaadhaaf ta'an gaa'ela kana keessatti argisiisanii namoota fayyina addunyaa kanaaf fidan kan akka qulqulleetti Dubroo Maariyaam kan akka qulqulluu Yohaannis Cuuphaa isaan birootis lakkeefnee itti bahuu hin dandeenye isaan san nuu fidee raawwatee jaalalli sun dhaabbataa ta'ee hamma mootummaa waaqayyootitti darbee har'a maqaa isaaniitiin galata dhiyeessine araarsummaa isaaniitiin immoo ittiin kan ittiin fayyinu argannaa jechuudha abbootii akkasii kanaatiif qulqullichi Phaawulos jaalala akkasii saniitiin wal jaaladhaa jedhe Kiristoos mana kiristaanaa jaalala akkanaatiin jaalate waan ta'eef mataasaa dabarsee laachuudhaan mataasaa
ummata isaati warra sattamanan hundaaf kennuudhaani akkasitti jaalate waan ta'eef abbaan manaatii haadha manaa isaa akkasitti jaalachuu qaba. Dubartoonni haati manaatis immoo abbaa manaa isaanii jaalachuu, abbaa manaa isaaniitiif abboomamu akka Saaraatittidha qulqullichi Phexros Saaraa kaas. Saaraan warroota duraa keessaa Abrahaamin yaa gooftaa koo jettiinidha. Gooftummaan amma ishee garbittummaadhaan biteetii miti. Jaalalaan kan bitamte waan ta'eef. San keessatti immoo Waaqayyo irraa gatii akka argattu waan barteef Yisaaqin kan fakkaatu amma kaasatii turtaniiti. Nama akkasii isarraa kan argattu waan ta'eef jaalala san keessatti kabaja san keessatti yaaduu ishee san keessatti Abrahaam irraa kan argattu waan ta'eef Waaqayyoon kennaa taasise sugaa taasise kan isheedhaaf kennu waan ta'eef egaa haala saniitiin kabajji ture jedha. Suni nu faana jiraachuutu barbaachisaadha. Xumura irratti maal kaasaa dubartiin yookaan haati manaa abbaan manaa kan ishee irraa barbaadu hundumaa raawwattuufidha. Abbaan manaatis akkasuma. Amma xiyyeeffannoon qulqullicha Phaawulos maalinni yoo jenne haati manaa abbaa manaatiif haa raawwattu, abbaan manaa haadha manaa isaatiif haa raawwattu gaafa jedhu qabeenya irratti kan hundaa'e miti jechuudha inni kun. Kan ilaalu miti. Walii galuun isaanii, wal jaalachuun isaanii, afaanii walitti dubbachuurraa ka'ee, lapheedhaan wal jaalachuurraa ka'ee, isa san Waaqayyo tajaajiluudhaaf yeroo itti wal dhorkan yoo ta'e malee jedha. Waaqayyo tajaajiluudhaaf gaafa jedhu soomii yoo ta'e, guyyaa soomii gaafa ta'u, guyyaa ayyaanaa gaafa ta'u, mana kiristaanaa dhaqanii as qaddasuudhaaf, ayyaana kabajuudhaaf, yeroo soomii ta'ee raawwate isa san kabajuudhaaf qulqullummaadhaan jiraachuu waan qabaniif dirqama waan ta'eef isarraa kan ka'e yoo ta'e malee isaan adda baanii rafuu qabanidha. Adda addummaan isaaniif hin eeyyamamu. Qaama tokko jenneerra waan qaama tokko waan ta'aniif isheen qaama ishee irratti aangoo hin qabdu jedha qulqullichi Phaawulos. Aangoon abbaa manaa isheeti malee. Innis immoo qaama isaati irratti aangoo hin qabu. Aangoon kan haadha manaa isaati malee. Inni waan ishee dhowwatu hin qabu jechuudha. Haadhi mirga koote akkas hin ta'u jechuun hin danda'u jechuudha. Isheenis erga tokko ta'anii Waaqayyoon erga tokko isaan taasiseetiin booda anatu murteessa malee situ murteessa jechuun hin dandeessu jechuudha. Kanarratti rakkoon baay'ee nama keessatti uumama. Uummata keessatti kan uumamu jira. Garuu erga Waaqayyoon isaan tokko taasisee jarri kun ofirratti aangoo hin qabani jechuudha. Ilaaf ilaameedhaan tokko dhaggeeffatee laphee waliin mari'atanii taasisuutu barbaachisaadha malee mari'atanii kabaja ayyaanatiif yoo ta'e malee, kabaja soomitiif yoo ta'e malee, guyyaa itti gara mana Waaqayyoo deemanii waan qulqullummaa waan hafuuraa waan dhaga'anii fi hojjetan yoo ta'e malee, jarri sun hanga kanaatitti ofirratti mataa isaaniitti irratti aangoo hin qabanii jechuudha. Malaka saayii dhugumatti waa'ee qaxii guddaadha kan kaasne gaa'illi maal akka ta'e jireenya keessatti amma keessattuu Efesoon boqonnaa 22 kaasee hanga 32tti itiiwwan gurguddaa manni kiristaanaa Kiristoos abbaan manaa fi haati manaa maal ta'u akka qabanii manni kiristaanaa akkamitti akka barsiistu waan baay'ee kaastaniitu ulaagaa mareef abbaa manaa haadha manaadhaaf akkamitti waadaa galuu akka qabu haati manaa abbaa manaatiif waadaa isheen galte sana wareegamummaan kan falamu achi keessatti akkamitti akka jiraatu daa'ima da'uu dhiisuun ulaagaa gaa'ilummaan jiraachuuf diigamuu keessatti akka hin taane iccitii dubbii fayyinaati jedha qulqulluu Yohaannis afaan warqee. Iccitiin kun iccitii dubbii fayyinaa Waaqayyo Sillaaseen tokkummaa abbaa ilma hafuura qulqulluu iccitii ta'ummaa kan jedhamu kunet kan jedhamu jira. Abbaan ilmi hafuura qulqulluu tokkummaa sana keessa tokkummaa waaqummaa qaban sana abbaan manaa fi haati manaa achi keessatti wal arguudha. Daa'imni isaan keessatti argamus dhufuus kennaa Waaqayyo ta'us Waaqayyo yoo dhiise Waaqayyo caala of hin jaallannu miti. Kanaaf jaalalli suni bara kakuu haaraa keessatti akkasitti guduunfamee akka jiru kan isin kaastanidha ergaa guddaan jechuudha. Mee qabxii takkitti dabalaata asirratti jechuudha. Sirna gaa'ilaa takliilaa keessatti manni kiristaanaa kan raawwatu keessatti sirni gonfoo godhachuu takliiliin jira. Lachuu gonfoo godhataniiru. Abbaan manaa fi haati manaa achi keessatti akkamitti ibsamu maalinni gonfoon sun kan jedhu kaasnee qophii kutaa tokkoffaa sirna gaa'ilaa kana kanaatiin xumurree kutaa lammaffaa sammuu torbee taanutti qabannee dhufna jechuudha. Mee kanarratti maal jettu? Kanaan guduunfina. Egaa gonfoon suni dura gaafa sirna takliilii jennee raawwannee maqaa isaa waamnee hiiknuu sanarratti dubbanneeti jirra. Kabaja jechuudha. Jarri sun lamaan kabaja argataniirutti akka wareegamoonni
toloonni waaqayyo fuulduratti dhaqanii raawwatanii wareegamummaa hojjetaniif hanga umrii jireenya xumura isaaniitti kan hojjetaniif waaqayyo fuulduratti akka itti galateeffataman akka itti kabajamanii dargaggoonni kun lamaanis gara mana kiristaanaatti gaafa dhufan karaa kanaatiin icciitii qulqullummaa kanaaf gaafa ga'anii qabsurri isaan keessa darban jiru waan ta'eef qulqullummaa isaanii eeguudhaaf qabsura dabarsan saniitiif manni kiristaanaa isaan kabajii jechuudha. Hanga har'aatitti kan jiruuf isaan kabaji. Xumura isaatiif garuu gara fuulduraatitti kabajaan isa kana xumuranii raawwatanii jireenya isaanii kana isa kana xumuranii raawwatanii kabaja fuulduratti argataniif fakkeenya akka isaaniif ta'uuf. Egaa kaleessa qofa isaanii dubreenis yookaan qarreensu qofa ishee qeerroon sunis qofa isaa qulqullummaa isaanii eeggatanii to'an garraatti ta'aniiru. Har'as immoo qulqullummaadhaan tokko ta'aniiru jechuudha. Qulqullummaa kanaan ammas immoo itti dabalanii jaalala Kiristoos mana kiristaanaatiif qabu san mana isaanii keessatti ibsanii gaa'ela isaanii keessatti ibsanii gaafa ittiin jiraatan xumura irratti kan isaan eeggatu gonfoodha jechuudha. Isa Abiraamiif kenname san, isa Saaraadhaaf kenname san, isa Zakkaariyaasiif kenname, isa Elsaabeexiif kenname, isa Hannaadhaaf kenname. Isa Iyyaaqeemiif kenname santu isaan eeggata waan ta'eef fakkeenyummaa gonfoo sanaatii jechuudha. Qulqullichi Phaawulos amma kaannaa koo xumureera jedhame kaannaa koo xumureera. Amma immoo duursetis argameera. Kanaatiif gonfoon isa amanamaa ta'e fuuldura waaqayyo isa qabsuura kootiif amanamaa ta'e raawwii kootiif isa naaf amanamaa ta'e dura gonfoon naaf kennama naaf qophaa'eera jedhamti. Kanaatiif fuuldura waaqayyootiitu gonfoo argannu saniifiti fakkeenya taati jechuudha. Isheen lafaa kun fakkeenya waan ta'eef san keessa gaafa jiraatan jireenyi isaanii isaan lamaanuu kan isaan kabachiisu isaan lamaanuu mootummaa waaqayyootiitti kan isaan eebbaaf isaan qopheessu na'u habee burkaanuu laabu akka eebbiftan keenya waaqayyo isin kan eebbifamtan gaa'ela keessan keessatti jaalala shakkii hin qabne jaalala immoo jijjiirama hin qabne kan argisiistan waan ta'eef jireenya keessan keessatti faayidaa fi kaayyoo gaa'elaa san eegdanii kan fullaatan kan xumurtan waan taataniif jedhee waaqayyoon yeroo itti isaan muudu yeroo itti isaan kabajutu jira waan ta'eef xumura irratti egaa saniif fakkeenya kan ta'uudha jechuudha gonfoon. Dhugaadha. Dabalataan immoo qulqulluun Yohaannis afaan warqee maal jedha asirratti abbaan manaa mataa haadha manaati. Isheen immoo abbaa manaa isheetiif haa ajajamtu gaafa jedhu ajajamtuu jechuun gabrummaa jechuu miti. Gonfoo kaawwachuun isaanii isheen giiftii inni gooftaadha lachuu wal biratti qabu waan ta'eef. Kanaaf gooftaaf giiftiidha. Otoo ammaa gabrummaa ta'ee Abrahaam haadha manaa isaatiin giiftii kottiin jedha mabeetee jedhameeti. Isheen maatiin gooftaa kottiin jetti. Otoo sirna garbaa bittaa ta'ee jiraatee isheen inni eega gooftaa ta'eeti isheen garbittii taatee hojjettuu taatee bitamti turte. Garuu dhimmichi takliilii summataan isaayyuu gooftaaf giiftii ta'uu isaanii aangoo wal qixa ta'an akka isaan qabatan immoo achi keessatti naan hubattanii jedheeti kaata qulqulluun Yohaannis afaan akkuma jettanitti jechuudha. Gonfoon sun immoo dhumatti qabsuurri jiru. Hin deebisu miti sana booda takliilii hin deebisu. Egaa xumuranii booda maaliin jalqabdaniitu malee hin xumurree. Kanaaf amma kan kana caalu ganaa jira qormaata guddaa jira gaa'ila keessa. Kana walaaltanii kan dogoggorre kan jedhus dabalatee kaasaa dhugumatti malaka tsaayii guddaa siin galateeffannaa sagalee jireenyaa siin dhageessisu. Kutaa lammaffaa qophii kana magaatii torbee ittaanutti akka deebisnee dhiyeessinu waadaa gallaa isinis akka kana qophii kanatti dhuftan asumatti waadaa nu galtu. Egaati kutaa tokkoffaa kanuma xumuree nu ga'a. Sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf. Eeyyama waaqayyo nuuf haa ta'u. Amiin. Amiin. Guddaa siin galateeffannaa ulfaadhaa siin jenna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii keenyaa qophii yeroo kiristaanotaa jedhutu wal qabsiisnee har'aa sirni gaa'ilaa maaliin akkamitti jalqabame manni kiristaanaa akkamitti barsiisti hiikni gaa'ilaa maali eessatti jalqabame akkamitti jalqabame eenyu jalqabe sirna uriitii keessatti maal fakkaata dabalee dhufne immoo waa'ee Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaasee hanga 32 icciitiin kun guddaadha kan jedhu maal of keessaatii qaba manni kiristaanaa Kiristoos wajjin abbaan manaa haadha manaa wajjin manni kiristaanaa maal fakkaatti akkamitti ibsama gaa'illi kan jedhu malaaka tsaayii Gaabee Haddii luba diiba kulluuni waan hundumaa waan nuti baruu qabnuu fi jalqabaa kaasanii hanga ammatti qophii keenya kutaa tokko keessatti sirni gaa'ilaa biyya samii keessaa Addaamii fi waan irraa waaqayyo akkamitti akka kenna akkamitti qulqulleesse deebisee dhufee immoo sirna uriitii keessatti akkamitti Israa'el wajjin waaqayyo uummata isaa wajjin jiraachaa akka ture.
Efeesiyoon boqonnaa 5 gubbaarratti mucitii guddaa ta'e achi jaalalli maal akka fakkaatu waadaan abbaan manaadha manaatiif galu haati mana abbaa manaatiif galtus kan hundumaa kaasanitti kun qophii keenya qophii kutaa tokko sirna gaa'elaa ilaalchisuudhaan utubaa yeroo kiristaanotaa jalatti kaasnedha. Qophii kutaa tokko kana fakkaata. Qophii kutaa lamaffaatiin hanga walitti deebinutti torbee moo kutaa lamaffaasa qabannee dhiyaanna hanga qophii kutaa lamaatti walitti deebinutti waaqayyo hundumaa keenya wajjin haa ta'u. Eegaatii qophii miidiyaa Sootoriyaa laayik sheer gochuuf sabiskiraayib gochuun irraanfatina. Isaan ijoo ta'an manni kiristaana kan barbaadu kan hundumaa kan ittiin dhiyeessinudha. Kanarraa xumurreerra galanni waaqa abbaaf galanni waaqa ilmaaf galanni waaqa hafuura qulqulluuf galanni giiftii keenya dubree maaramiif galanni fannootti fayyineef haa ta'u wal biraan waa jiraachisu nama torbaniin waa taasisu hanga torbaniitti nagaatti.